Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo eegalee naannoon Tigraay filannoo mootummaan federaalaa heeraan ala jedhe har'a gaggeesse. ምርጫው በጣም ደስ የሚል ነበር። Filannichi baay'ee namatti tola ture. Uummanni halkan sa'aatii 9:10 qorraan bahee filachaa ture. Qondaalli TPLF filannichi federaalizimii cimsa jedhanis ministeerri muummee Abiy filannicha busheessaniiru. ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። Filannoon adeemsifamaa jiru isa akka mana caraqaa jedhanii sani garuu jiguunsaan oolu seera qabeessas miti. Gabaasa bal'aa qabna. Benishaangulitti miseensonni raayyaa humnoota hidhataniin ajjeefamuu gorsaan olaanaa ABO hidhaa yoo bahan gaazexeessitoonni ONN mana murtiitti dhiyaataniiru. Mishaa Cirriin wabiin akka gadhiifamu murtaa'eera. Gabaasa biraa dabalee isiniif dhiyeessa. Ammayyuu taanaadha. Filannoon mana maree naannoo Tigraay guyyaa irraa taasifame. Filannoo manni maree federeeshinii federaalaa heeraan alaa akka hin taasifamnettis kan lakkaa'amuu fi hojiirras hin oolu jedhame irratti lammiileen sagalee kennaa oolaniiru. Jiraattuun magaalaa Maqalee riippoortarri BBC Tigiriinyaa Girmaa'ee Gabruu dubbise gammaduu himti. Filannoo gaarii ture. Carraa kana hawwiidhaan eeggataa waan turreef dhaaba bakka na bu'u filadheera. Na bulchuu danda'a. Akka dubartiitti mirga kiyya kabachiisa kan jedhe filadheera. Hoogganaan Komishinii Filannoo Naannichaa Obbo Muluwarq Kidaana Maariyaam filannoo nagaa raawwateera jechuun BBCtti himaniiru. ምርጫው በጣም ደስ የሚል ነበር። ህዝቡ በጣም Filannichi baay'ee namatti tola ture. Uummanni halkan sa'aatii 9:10 qorraan bahee kaka'umsaan filachaa ture. Guyyaa walakkaa irratti buufanni filannoo qullaa ta'etu ture. Dabaree eeggachuuf wal dhiphisuun hin turre. Uummannis ergaa baga gammannee walii dhaamaa ture. Rakkoo xixiqqootiin alaa filannicha wanti gufachiisu hin turre. Naannoo tokko tokkotti haga parsantii 100 filataniiru. Lakkoofsi sagalee sadarkaa buufataatti borganama barama. Isaan ammoo gara diistiriktii filannootti dabarsu. Achii waliigalli isaan bira dhufeetu borgalgala yookiin ayyaana bullee bu'aa filannoo kanaa ibsina. አንድ ቀን አሳልፈን Filannoon biyyaalessaa sababa koronaa vaayirasiin yeroo biraatti waan darbeef manni maree federeeshinii aangoo mana maree hundaa dheeressuun ni yaadatama. Ta'us erga Itoophiyaan federeeshiniidhaan buluu eegaltee yeroo jalqabaaf naannoon tokko addatti filannoo gaggeesse kanaan TPLF dabalatee paartileen 5 hirmaataniiru. Paartileen mormituu naannoo Tigraay irraa dubbisne filannichi seenaa qabeessadha jedhu. Dura ta'an itti aanaa paartii Baayitoonaa obbo Kibroon Barehee uummanni Tigraay dhiibbaa ololaa fi diinagdee darbeetu as gahe kanaaf uummatichaaf galata guddaa qabnaa jedhan. Dura ta'an dhaaba Saalsaay Wayyaanee Tigraay obbo Hayyaluu Godafaa gama isaaniin gammachuu qaban ibsanii kun adeemsa dimokiraasii shaakaluuti jedhan. Kuni garuu filannichi mudaa hin qabu jechuu miti jechuun dubbatan. Dubbii himaan dhaaba naannoo Tigraay bulchu obbo Geetaachoo Radaa filannoon kun federaalizimii biyyatti cimsaa jechuun BBC sagantaa Newsdaytti dubbatan. Filannoon gaggeessaa jirru farra federaalizimii otoo hin taane inumaayyuu kan mirkaneessudha. 4 kiiloo irraa murtoon filannoo gaggeessuu dhiisuu gatii kennameef qofa hordofuu hin qabnu. Kuni mirga heeraan nuuf kenname waan ta'eef yaada mootummaa federaalaa irraa dhufuuf deebii kennuuf hin dirqamu. Murtoon filannoo dheeressuu kan naannolee hundaa otoo ta'e ni fudhanna ta'a ture. Haa ta'u malee murtoo kana mootummaa gidduu galaatu uummatatti fe'aa jira. Naannoon Tigraay immoo hin fudhatu. Filannoon wal dura dhaabbannaa naannichi mootummaa federaalaa waliin qabu muddama keessa galchee kana ministeerri muummee Abiy Ahmed qeeqaniiru. Turtii addatti miidiyaa biyyaalessaa EBC waliin taasisaniin filannoo Tigraay busheessaniiru. ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። Filannoon adeemsifamaa jiru isa akka mana caraqaa jedhanii sani. Mana akkanaa gaafa jaartu itti gaafatamaan gandaa gaaf tokko si arga. Gaaf kaan sin argu yookiin beekaas bira darbu. Garuu jiguunsaan oolu seera qabeessas miti. Sababiin isaa immoo Itoophiyaa keessatti filannoo gaggeessuun kan danda'amu boordii filannootiin qofa. Uummannis ta'ee paartileen mormituu kan beekuu qaban TPLF naannoo Tigraay keessa waggoota darbaniif mootummaa ta'eetu ture. Mootummaa ta'ee itti fufuunsaa kan murtaa'u filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuu irratti. Kana achi fudhataman qabu. Kanaaf korri iqubii fi iddirii amma taasifamaa jiru mataa nuun bowwaafachiisu.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama namoota gareedhaan naannoo Binishaangul Gumuuzitti socho'aniin ajjeefamuun dhagahame. Naannichatti godina Matakkal jala aanota jiran lama aanaa bulanii fi Wambaraatti humnoonni hidhatan jiraatota irratti badii gaggeessuu koomishiniin poolisii naannichaa beeksiseera. Koomishinarri itti aanaa poolisii naannichaa Koomaandar Nagaa Jaarraa garee farreen nageenyaa jedhanii kanaan uummanni rakkatu himu. Humnoonni farreen nageenyaa aanaa Wambaraa Gadda Malkaatti nama ukkaamsuu fi kanneen meeshaa waraanaa qaban harkaa fuudhuun akkasumas saamicha raawwataniiru. Aanaa bulan ganda Heephaadhittis guyyaa wixataa nama ukkaamsuun ajjeesuun nama nagaarrattis sarbama mirga namoomaa raawwataa jiru. Jiraattuun aanaa Wambaraarraa dubbisne miseensi maatii ishee 3 namoota eenyummaa isaanii hin barreen torban dura butamuu himte. Obboleettii abboo keenyaadha. Isheen ijoollee lama qabdii waggaa ishees turuu godheen beeku. Dhala ishee tokko wajjin. Mucaa waggaa meeqaati? 12 Yoom butanii? Isheen amma torban irra dabarsiteetti. Eessatti butan? Manaa butan moo karaatti butan? Manuma. Maaliif butanii jettanii shakkitan? Hin beeknu gaa. Poolisiif iyyataniittu? Iyyanneerra. Maftee isin argannee kaaniin immoo erganii jiru. Maal ergan? Liifaa federaalaa fa'aa erganii jiru. Eessatti ergan? Ganda ishee itti butan jechuudha. Baadiyyaadhaa bosonadhaa bakkichi? Nami kaan qe'ee keessaniitti kan butamee jiraa? Kan keenyan jiru sheemaa fi dhala ishee tokkoo fi amaatii ishee tokko qofa. Amaatiis wajjin fudhatanii? Akka daddabuu ta'aniiru akkuma jaartii ta'aniiru. Sochii humnoota maqaan isaanii addatti hin ibsamne kana to'achuuf miseensonni raayyaa poolisii addaa fi poolisiin aanotaa sossooniiru. Ogeessi fayyaa hospitaala naannicharraa hojjetan dubbisne miseensonni raayyaa 2 du'uu isaanii akkasumas miseensonni raayyaa 5 madaa'uu fi poolisoonni 3 illee miidhamuu BBCtti himaniiru. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii addaa naannichaatu kaleessa guyyaa tokko boodas ga'e. Warri na cufe keessaa 5 raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'an 3 poolisii addaati. Raayyaa ittisa biyyaarraa 2 du'aniiru. Reeffi isaanii gara hospitaala Bahar Daaritti ergameera. Kanneen hafan miidhaa namaan kan irra ga'ee jiru. Rasaasa 2 kan dhaames jira. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaabseen isinitti manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo ajjeechaa Hacaaluu booda hokkara mudate lammiilee qeerraa buqqaaniif birrii miiliyoona 40 deeggarsa taasifte. Deeggarsi kun miseensota maatii 12,000 ol utuba jedhameera. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad har'a Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos itti aanaa Daayireektara Inistituutii qorannoo imaammataa gochuun muudaniiru. Ameerikaan oduu citee boodattan deebi'a. Hooggantoonni fi miseensonni ABO galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jala jiran 24 akka wabiidhaan gadhiifaman jimaata darbee manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa murteessee ture. Kunis kan ta'e poolisiin qorannoo xumuree abbaan alangaa guyyoota 15 keessatti akka himata irratti banu manni murtii beellama qabatus himatni banamuu dhabuu isaatiin. Haa ta'u malee isaan keessaa kan gadhiifame qondaala tokko qofaadha. Guyyaa kaleessaa gorsaan dhaabichaa Dr. Shugguut Galataa gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBCtti himaniiru. Nama tokko qofaatti kaleessa gadhiifame Dr. Shugguut Galataa nama jedhamanti. Kaleessa gallakkifamee warri kaanii birrii qabsiisanii jiru. Birrii manni murtii gaafate 15 tokkoon isaanii qabsiisanii jiranii garuu hanga irraatti manni amala sireessaa godina Finfinnee ammaattuu akkasumatti qabatee jira jechuudha. Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalaa Koloneel Gammachuu, obbo Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa fi kaan jiru. Kunneen shakkamaadha akkamiin mana amala sirreessaa godina addaa Oromiyaatti geeffaman kan jenne abukaatoon isaanii deebii kana nuuf kennan. Shakkama ta'eeti maal ta'e guyyaa 15 poolisiin maal jedhee qorannaa kiyya xumureen jira waan ta'eef guyyaan 15 afaa kennamuu himannaa banuudhaaf mana murtii sulultaa gaafa duraa jechuudha. Kanaa booda manni murtii guyyaa 15 keessatti himannaa dhiyeessii yoo himannaan dhiyeessitu ta'e immoo gallakkisii hanga sanatti immoo waajjira poolisiitti nyaata gahaa waan hin arganneef mana amala sirreessaatti dabarsii galchi kan jedhe ajajja mana murtiiti.
Gaazexeessitoonni ONN dilbata darbee to'ataman ABO shanii waliin ta'uun jeequmsa uumuun shakkee to'adhee jedhe poolisiin. Gaazexeessitoonnii fi kanneen gaafas isaa waliin turan yeroo lammataaf guyyaarraa mana murtii dhiyaataniiru. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Obbo Soorsaa Dabalaa qophii ayyaana waggaa haaraa qopheessuuf osoo jiraniitti qabamanii jedhu. Kanneen to'ataman keessaa gaazexeessituun tokko gadhiifamullee BBCtti himaniiru. Gaazexeessitoonni shantu hidhamanii namoonni kaameeraarra hojjetan editoroonni immoo 4-9 waliigalatti. Namoonni waliigalatti to'ataman 29 turanii keessaa babba'aa jiru dabareedhaan. Achi keessa gaazexeessituun tokko baatee eebbisee Nagaashuu kan jedhamu. Sa'aatii 7 irratti calqaba wanniin suni iventiin suni yookiin sirni suni garuma sa'aatii tokko walakkaa akkas turanii qabamanii naannoo 9:10 jidduu ta'aa jireeyyaadha. Kanneen to'ataman keessaa intalli Obbo Dajanee Xaafaa Simboo Dajanee jedhamtuu fi miidiyichatti editira taate akka jirtu harmeen ishee addee Sallafach Mulaatu BBCtti himaniiru. Oolmaa mana murtii sadarkaa jalqabaa Araadaa guyyaadhaan abukaatoo dhimma isaanii hordofan keessaa tokko kan ta'an Obbo Tuulii Baay'isaa gaafadheera. Har'a galmee baay'een isaanii gaazexeessitootaa fi hojjettoota wannanidha. Kaan immoo artistoota sirbitoota ayyaana waggaa kanaaf dhufanidha. Kaan immoo keessummoota affeeramanii dhufanii. Kaan immoo namootuma akka tasaa mana akka Kuumaammee keessatti reestooraantii keessaa nyaata nyaachuudhaaf namoota seenantu walitti qabanii hidhanii namoota 22 walii galatti. Intalli gadhiifamtees immoo akka jirtu dhaga'een ture kaleessa dhugaadha wanni kun. Gaafa qabannu nama 29tti qabamnee jedhanii achi keessaati namoonni dubartoonni ulfaa lamatti gallakkifame jedhanii kaan immoo ijoolleen umuriin isaanii hin ga'iinis achi keessa waan turaniif gallakkifamanii dhugaadha. Mana murtiitti kan dhiyaate nama 22. Maaliin shakke jedhe poolisiin? Poolisiin jeequmsaa fi hukatinaa bixibbat jedha Amaariyaadhaani. Jeequmsaa fi walitti bu'iinsa jennee hiikuu dandeenya afaan Oromootti. Kanaan shakkee yeroonni kun namoota ABO shanii jedhaman Amaariyaadhaan Oneeg shanii wajjin ta'anii jedhan kanattan shakkee jedha Abbaan Alangaa gabaabaadhumatti. Har'a maaltu ta'e mana murtiitti? Har'a kan beellamameef isaan ijoolleen kan jedhan yookaan dasuduu lafa kan jedhanii nuti sagantaa ayyaana kabajachuudhaaf qophii ayyaana jala bultii isaatiif qopheessuudhaaf bakka sanatti argamne kun immoo viidiyoodhaan waraabamee jira. Sana immoo poolisiin fudhatee jira jedhanii mana murtiitiif kaleessa waan ibsaniif manni murtii viidiyoo sana fidaa jedhee poolisii ajajee poolisiin har'a filaashiitti funaanee geessee jira. Kanaaf poolisiin manni murtii viidiyoo sana ilaaleetan qoradheetan boorraa ajaja kennadhee boorsaatti 5 walakkaatti beellame. Haa ta'u malee kana gidduutiin shakkamaan tokko artisti Gaarumaa Hundee kan jedhamu baay'ee dhukkubeetii jira. Dhaddacha irratti illee taa'ee waan dhaddachi jedhu dhaggeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf nama kanaaf mirgi wabii isaa eegamuufii qabaa jennee gaafannee manni murtii illee isaaf addatti akka inni dhukkubsatu ofii isaas manni murtii ilaalee kan dhukkubsate ta'uu isaa hubadheen jira. Yakkinni itti shakkamillee mirga wabii kan hin dhorkine waan ta'eef beekuma 10 qabsiisee haa ba'u jedhee eegee jira. Kan xumuraarra geenye ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee kanneen to'ataman keessaa tokko kan ta'e Mishaa Cirrii wabiin akka ba'u murtaa'e. Dhalataan Itoophiyaa lammii US kan ta'e Mishaan humna intarneetii hanga Telekoomiin Itoophiyaa eeyyameen olitti ijaaruun tajaajila kennuun himatame. Kanaanis obbo Jawaar Mohaammed hanga kiiloomeetira 25 fagaatu irratti intarneetii akka argatu taasiseera kan jedhu himata isaa keessa akka jiru abukaatota irraa dhageenyeerra. Abbaan Alangee Mishaan bakka dhaabbataa jiraatu hin qabu lammii biyya alaatii biyyaa ba'uu mala jechuun mormus manni murtii guyyaadhaa mirga wabii isaa eeyyame jechuun abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo BBCtti himaniiru. Qarshii 20 wabiin akka ba'u ajajamee jira. Eeyoota ajaje mana murtii kamii? Mana murtii olaanaa damee Lidataatti ajaje. Maaliin himatame yeroo darbe? Wanti himatameen akka faranjoonni jettutti teelefraawud jechaan akkaataa seera labsii 761 bara 2009 keewwata 9.1 himatan. Inni maal jechuudha waan kun telekominikeeshinii waan meeshaa mootummaan hayyamnee fi nama dhuunfaatiin qabamuu hin dandeenye hayyama malee qabsiisee itti gargaaramaa ture. Dhiibbaa kana biyyarratti fidee jira kan jedhuudhaan himatanii jiran. Tole wabiidhaan akka gadhiifamu erga murtaa'ee booda gadhiifameera. Waylama karaarra jiru. Egaa amma kun ganuma kana maallaqa kafalutu jira, ajaja achi baasutu jira, yeroo fudhata. Egaa kalaallu san yoo dandame adda dhumate yookaan boruma laallaka ammaa sanatti homaa jechuu hin danda'amu.
Ameerikaan xumura ji'a fulbaanaa kanaatti loltoota 2,200 Iraaqii baasuuf akka ta'e ibsiteetti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan roobii kanumaan xumurama. Kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isiniif qopheesse Firaa ol Balaay. Boroo walitti deebinaa. Halkan gaarii. Thank you.